Ayyee akkasii jara keenya wanni obboleessi keenya tana cinaa Wi-Fi dhaabbachuu asirraa ni kan jiraame. irraa kaasee jirullee masaa ifan jiru. Wanni godhi siqee akkaawuntii biyyaa sanaa ergi keessan gammachuu ta'e walirra kan naquu waan akkumanti godha. jira. Gammachuu walirratti naquu waan jaamu takka irra jira. Gammachuma walirra naquu takka si galee. Kanaafuu mee nama yuutuu koottaati itti hirmaadhaa xiqqoo qabdan qabiyyaatis haasiitis namayyuu kiingoo kanaas naqi. Uummata diyaasbooraan gizee mana kana keessa seene marabaan qaba jara keenya marabaan akkanuma kubbaa miilaa qabu qaba hularraa qaba ammas namayyuu tolma darbaadha. Dhiisina warra biyya arabaa jirus qaba taaptaap sheershir taaptaap godha sheershir godha sanamni kun waatti qallee waatti kan matuma akkamii jara keenya Takka barreeffadhaa gaa warri ol nu naqaa ittan jara keenya maal taata? bara lalaan Gattanii akkasii jirtan eenyu kan ol naquun beeku? ana raayii galeetii nama 28 sagalee argitee jira. Nama gabbuuna Laa amma nama warra jiru kana hunda keessa warra waa kana jechuudha. Nama baay'ee kutaa nama hirmaatu qofa amma. na dhagaa Hamzaan ni beeka nama gwaa kana gargaara Hamzaan gargaarsa hedduu fuudhee jiraame warra kan nuti kan addaamuu ni beeka warra kana ta'ee yaadu keessaa olaa buuru waliigalee Akkas. akkas godhaa anaa jala gabbuu ati nama biraas tokko ganuu tokko gabbuustee akkasitti nama 29 kana keessaa nama lama sadii dabnuu sun jechuu faleetuma maallaqa bas jirraan Yaa. ija maallaqa Ayyee Muhammad Jikee ambuyeetiin jira nagatti. inni intala jaarsa sunas galchi. Akkaawuntii biyyaa najmi irratti nu erge akkaawuntii biyyaati najmi irratti erge. Ana. Wanni hin baane lakki zikee hin baane akkaawuntii biyyaa najmi irratti. Akaawuntii biyyallee janii qarshii isaan kumallee maan ta'e namni irratti taa'onni godhu. Akkaawuntii tanuma ziqee irratti wanni goona. Najmi simatti haa ergu. Tamam hambaan irraa fuudheetiin dhufa isaanii itti barreessa. Daqiiqa. Bada ayya jeen. Mee namni gaa takka barreeffa tokko ta'u ol seenaa jira kee. Obboleessi keenya tokko Maammee diidiidhaatu ergeensaa dhibbasa. yaa obboleessi keenya tokkos maammee diidii jedhu doolaara 100 ergee jira. Yaa hamma sirraa qabbee maammi amma sirraa qabbee kana. Yaa okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ibsi shaa dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Waalaikum salaam. Ibsaa كم dubbatu. مجال حياة من دقيقة Alhamdulillah. جرا الحمد لله. ولو ما نجي متى بچات تدري كربو دهان ميرون itu kami. Kasih nutileng garbodu baik kana jira. Kasih najmi follow na godu baka drama dibato ko ni gargarnis. Tole, najma follow na godhe ibsi shaaki. Au galatoon. Biri kan itu panda bersabita kan itu patu ma defend lokaba. Akkasimi qoy akkaawuntii isiniif hin barreessaati. Diraamni Asuma jalatti na eegaa akkaawuntii ziqee follow godheetiin jira. Gizee wanni gootan natti ergaa keessaan gizee ergitan takka ziqee irrattis taatu ana irrattis taatu risiita san nutti ergaa. Dirree nuuf jechuudha. Barakallahu fiik. Filatamii gushaa. jaalamse. Ajira account saya mata selbasi. Ayya. Keeysaan follow ol godha walitti erga. Jaalamse. Ayya. Masya. Masya galatoomada. Akkaawuntiin agarra sila akkaawuntii Itoophiyaatii fi kan Dubaay illee anis Dubaay hin jira. Kan Dubaay erguudhaaf sila ATM'n jiraachuu qaba ture. Diraama jechuudha. Rakkoon qabu qoyme mee Diraama Dubaay isa yoo hin qabaanne naan ergine Najmi. Najmi Ayya. waan takka yaada takka isinii kana yaada takka Dubaay irraa illee laazima namni tokko jiraatu qaba beektanii. Eewa.
Ani ustaaz Maamad Bayaa wajji biyya takkaa Maamad Bayaa na beekaa. Asittis ijoollee hedduu jira. Dubaay irraa nama akkaawuntii ishiidhaafis tahee asiifis barbaachisaadhaan. Micoota irraa achitti sanfa silaa yaada micoota naa yaada xiqqaa takka yoon kan silaa bareedadha. Micoon tun achi teessee wanni yaadni amma yaadame kun yaada bareeda. Even wanni kun godhamee fi isheen iqaamaa baafachuu dandeessuun karaa Dubaay kana silaa dhuftee asitti wanni kun godhamee fi. Tamam, rakkoon qabu sannitti ni maganaa sanii. Sammarii gootanii andammoo najmi waan isin jiru ishii yoo yaada as dhufuu qabaatu taate. Hallo, Sprechen Deutsch? Ja. Was brauchst du helfen? Gerne. Wir helfen unsere Schwester. Okay, was machen? Sie brauchen Geld. Ja, was machen bei krank oder was ist das? Ja. Okay, gute Besserung. Amen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Was machen diese meine Tochter auch gleiche meine Tochter, meine Schwester, Alhamdulillah, alles Muslim. Bei mir egal. Was machen ich bei helfen? Bei Konto schicken und dann ich brauche Geld oder dann bei Sadaqa. Ja. Sadaqa bei Konto gegeben oder was brauchen. Ich schicke von dir mein Konto. Okay. Und dann machen wir da, Bruder. Danke. Inshallah, Allah Shifa, Allah Ya'lamun, Allah Shifa. Amen. Es bitte bei mir Konto schicken. Inshallah, Alhamdulillah. Ich bin in Deutschland bleiben. Ich gesehen auch gleich meine Tochter, gleich meine Familie. Mashallah. Ich bin jetzt, ich verstehe nicht, was machen. Ich auch. Alhamdulillah. جزاك الله أخي شكرا. تعرف عربي مو؟ بحكي عربي يا حبيبي. تحكي عربي؟ الله يخليك. أنا تشرفني موجودين هنا. ولا صدقة ولا زكاة ولا شيء. واحد أين يرو ولا ما عندي ولا كذاب شيء. أنا تشرفني مو كذاب مو شيء. بس الله يخليك. يعطيك دايني كونتو ودان اس ام انا اس. برسل لك حسابي البنك ان شاء الله. ان شاء الله. وتساعد على هذا الحساب حبيبي. ان شاء الله ممنون. الله يشفاك الله رزقك. بس رقم مالك دزلك هو يعني ان شاء الله بعد خلص عندي ايبان ان شاء الله. بس هو رقمك لو عندك رقمك موجود. موجود رقمي اهو. وين رقمك؟ بس هو يدز لي بس أنا يشوفون. أنا برسل لك رقمي إن شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك الله يشفاك. أنا ممنوني. ممنوني آمين. صدق الله العظيم. شكرا حبيبي. أفعل لا فرا مال جي أستاذ. مال جैसा होगा फाइनल उनका उस्ताद समझा साबान को क्या लिए साबान उल्फिन ما أنا كنت साबान को شوية نمجاتي بكيس أنا ما أفقلت تكشوا أبصاري دي نرى في غافان جل مكان بر لك وني دلالي ما لرا غرغارو جرتني جاناتو كنتو تيسي إرغان جيني أجرت إرغيتا إجبو ديسي رتين إرغان جين. أوكي أما خانا ربو ما يرغي برلال أما رموت اللي وابدو حمزة accounti biyya wanni daje zikay accounting ya wrong pin nanjo jirti je tasaiba khiyati matansa khalasi anti yani chufamti rita masaiba khiyati nama amantumi dura la narke jirti tanuma narke jirto khalas matansi khalas wanni undi risita anarratti sergada hamza ratti sergada akkasitti waan seene hundaa walitti qabeetiin isumarratti erga inshallah. yaa akkas goona jara keenya ammallee ittiin uffaa daraa sabaan waliin naqajeetiin hin dandeenye sabboontuu abdii welcome.
Ya, sabboontuun nama lama beektaa sabboontuun tun taane. Welcome Assalamu sabboontu. Waalaikum salaam warahmatullah. wani zeni tara sadi mokoreen na didde bor sirreessatin ergee dhibba sadeen gurmee isaarratti mokoreen Thank na you. didde Thank you. akkasii Thank you. maaliif si diddiyoo? wallahi na Biqilaan si didduu diddee san maali? Eh? siin agarsiisa wallahi billahi na didde Tame baankii tam qabdaati Wells Fargo ma wanti qinxani? no community Okay. Amma Goroni abdii darii hojii gorogorree tarabbii fennee yoo fedhe siin garsiisa.